Video har'a kana keessatti qabxii 5 isiniif qabadhee dhufeetin jira. Tokkoffaa bilbilli keessan isin harkatti goggogee hallagee hafee ni beeka. Lammaffaa weetasaappii akkamitti onlaayina dhoffatuu dandeenya? Akka hiriyyaan keenya irratti nun argine dhossaan akkamitti onlaayina fayyadamuu dandeenya? Sadaffaa chaatii yookaan barreeffama namni nuuf barreessu, hiriyyaan keenya nuuf barreessu akkamitti akka isaan nutti barreessu hin argine yookaan akka nutti barreessaa jirru inni hin argine godhatuu dandeenya. Sadaffaa barreeffama hiriyyaa keenya barreessine sa'a meeqatti akka biraa badu barbaanna. Afuraffaa guruppii kamiyyuu keessatti hayyama keenyan alatti namni tokko akka guruppii tokko keessa nu galchuu hin dandeenya. Akkamitti godhatuu dandeenya. Shanaffaa footoo yookaan viidiyoo hiriyyaan keenya nuuf erge garee irratti haa ta'u kophaatti haa ta'u kan namni WhatsApp irratti nu erge gaalaarii keenya keessatti automaatikaalii ufuma isiitiin akka gadi buutu akkamitti godhatuu dandeenya yookaan akka isiin nutti gadi hin buune akkamitti godhatuu dandeenya kan jedhuu fi kanaa fi kan kana fakkaatan isiniif qabadhee dhufe hordoftootaaf kabajamtoota nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu hordoftoota Oromaan ani Oxygen Media Networkidha kan irraa isiniif dabarsaa jiru chaanaala Oromaan obboleeyyan chaanaala Oromaaniif haaraa taatan hundi keessanuu subscribe gochuu hin dagatina viidiyoon dabalataa akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha please viidiyoo keenyallee like tuqa waan isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessaa viidiyoo irratti hojjedhe kallattiin isiniif deebisa amma kallattimaan karaa barumsaa isin daba Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira. Barnoonni har'aa kun kan namni hundinuu namni bilbila harkaa qabu hundinuu itti haajamu jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana bilbilli nama hunda harkatti goggogee hallagee hafa jechuudha. Maaltu waan kanaaf sababa ta'a kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Har'a bal'inaan kan irratti fuulleffannu dhimma weetasaappiiti. Weetasaappii keenya keessa ni galla waan bilbila keenya goggoseen harkatti hambisu tokkoffaa irratti weetasaappii keenya keessa ni galla yeroo tokkoof jechuudha. Eefa bilbila kana qabattee weetasaappii irratti sagalee fi lookeeshinii namni siif erguu fi kanatti namaaf ergitu akkasumas footoon viidiyoon garagaraa kan namni WhatsApp irratti si ergu sagaleen namaaf gootuu fi namni siif godhu guutuun WhatsApp irratti walitti qabamtee jirti. Isa san eessaan arganna kayyuun isin argisiisa. Tokkoffaa irratti kun guutummaan guututti bilbila keessan goggogee isin harkatti hambisiisa jechuudha, hallaqsiisa jechuudha. Kanaaf mee kallattii maaliin itti isin dabarsa? WhatsApp keessan kana yeroo tokkoof keessa galtu. WhatsApp keenya keessa eega gallee hordoftoota kiyyaa tuqaa sadeen kanarra dhuftan yeroo tokkoof jechuudha. Tuqaa sadeen irratti ni cuqaasu. Sana booda gadi buutanii bakka setting jedhu kan irratti kilik gootu. Setting irratti eega tuttanii akkanatti fuula kana qabatee isiniif dhufa. Eega fuula kana qabatee isinii dhufee maal gootan gadi buutan jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii kun asirratti storage and data bakka jettu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootan. Sana booda akkanatti fuula kana qabatee nu dhufa. Warreen data fayyadamtanii fi akkasumas warri wifi fayyadamtanilleen akkamitti akka itti sirreeffatuu dandeessaniin isin argisiisa jechuudha. Guutummaan guutuutti kan hanga har'aa keessatti walitti qabamee jiru asirra jira jechuudha. Manage storage bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasta. Ani amma yeroo hedduu ofirraan qulqulleessa kanaaf baay'een keessa hin jiru jechuudha. Kanaafuu isa kana mee akkamitti qulqulleessina kan jedhu amma fakkeenyaaf mee asirratti yoon gadi bu'ee isin argisiise garee ka jedhu kanarratti waan hanga har'aan fayyadame isin argisiisa mee yeroo tokkoof amma waan kana guutuun kan garee irratti ergame jechuudha. Akkuma argitan kunoo garee irratti fakkeenyaaf anamma kun waanuma guyyaa 2-3ti. Isin kan waggaallee keessaa qabaachuu dandeessan jechuudha. Kan waggaa tokkolleen keessa jiraatuu danda'a. Wanti kun guutummaan guututti bilbila keessan goggostee isin harkatti akka hambisu shakkii takkaallee hin qabu jechuudha. Kanaaf bakka tokkotti ofirraa balleessuu yoo barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf waan duraan namni illee isiniif ergee delete godhee karaa kanaan seentanii hincitii waan sun yoo isin jalaa badellee asiin irra deebiin dhaggeeffatuu ni dandeessaniin isin jedha sagalee kana tokko tokkoon gattuutanii nama irra tuquun nan barbaachisu. Bakka tokkotti ofirraa balleessuu barbaada. Kanaafuu eessan dhufa select all bakka jedhu kanarraan dhufa yeroo tokkoof sanduuqaatu jira. Sanduuqa san irratti cuqaastaniiti guutuun isaa kun akkuma argitan raa'itiin itti naaf godhamee jira. Sana booda maaltu isin hafe gubbaa kanatti delete bakka jettu argattan. Delete gootu. Sana booda gadi buutu jechuudha. Jala kanatti ammallee isa lammaffaa argattu jechuudha. Delete kan jedhu kanarratti ni cuqaastu. Amma guutummaan guututti wanti as jala jiru kun kunoo akkuma argitan badee jira jechuudha. Wal barreeffamaa fi akkasumas waan garee kanarratti ergame yookaan nama dhuunfalleetiin kan isiniif ergame guutuma maqaa nama sanarratti gadi yeroo dhootan guutuu bakka tokkotti balleessitan barreeffamaa fi viidiyoo waan ta'e hundumaa kun asirratti ilaaluu dandeessanii no media in this chat jedhee jira jechuudha. Wanti tokko asirra hin jiru jechuudha. Okay, kanaafuu amma hunda isaa karaa kanaan ofirraa balleessuu dandeessan. Ani amma guutuu isaa ofirraa balleessitin jira san. Qabxii itti aanutti osoo isin hin dabarsin asumaan kan isin argisiisu wanti nu namaaf barreessine yookaan
photo nu namaaf ergine sa'aatii meeqatti osoma namni sun hin balleessin otoo nulleen delete hin godhin ufuma isaatiin automatically nama san bira sa'aatii meeqatti akka baddu barbaada jedhee kan nu gaafatu kana jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan default message timer ka jedhu kana jechuudha. Sa'aatii meeqatti akka nama san bira baduu barbaada kan jedhu maalirra kaattu isumarra cuqaastu. Fakkeenyaaf isuma kanarra default ka jedhu kanarra ni cuqaastu jechuudha. Yeroo tokkoof isarra ni cuqaastu. Yeroo isin akkanatti irratti cuqaastan kunoo sa'aatii 24 akka nama bira baduu barbaadamoo guyyaa 7 moo akkasumas ji'a 3 guyyaa 90 jedheen nu gaafate jechuudha. Guutumatti akka biraa hin banne illee yoo barbaadan kunoo ofii kanarra kaayyattu jechuudha. Okay, nu amma kan barbaannu fakkeenyaaf guyyaa sa'aatii 24tti wanti nu namaaf ergine zaadi dami afuritti akka nama san biraa baddu barbaadnaa yoo jettan fakkeenyaaf sanirra yoo kaatu barbaadan akkanatti irratti magareeffatan jechuudha. Kan sa'aatii 24 irra kaatanii yoo feetan guyyaa 7 irra kaatanii kan isin irra kaayyattan suni fedhii keessan jechuudha. Garuu wanti yoo zaadi 24 irra isin kaayyattan barreeffamaa fi footoon isin namaaf ergitan guutummaan guututti zaadi 24 gizee guutte ufuma isaatiin nama san bira dileetii tahaa jechuudha automaatikaalii jechuudha. Bifa kanaan isteeppii kana hordoftanii sirreeffatu ni dandeessanii jechuudha. Harka keessaniin amma of duuban deebi'a jechuudha. Maalni isin argisiisa fakkeenyaaf footoo yookaan viidiyoo keenya yoo daataa fayyadamaa jiraanne akka inni gaalaarii keenya keessatti hayyama keenya malee gadi hin buune godhachuuf jechuudha. Asirratti ni cuqaasna jechuudha. Kun akkuma argitan when using mobile data bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Yeroo isin asirratti cuqaastan akkanatti sanduuqa kana isiniif fida footoo, aadiyoo akkasumas viidiyoo dookumentar jedhee nuuf fida jechuudha. Dookumentii keenyallee waan barbaanne kunoo asiin akka inni gadi bu'u ufumaan hayyama keenya malee yeroo namni nuuf erge kallattiin akka inni gadi bu'u yoo barbaanne akkanatti raayitii keessatti goona. Sanduuqa kana keessatti raayitii goone sana booda okay goona. Ani amma akka gadi bu'u hin barbaanne isin argisiisu malee footoo ka jedhu kanallee keessaan balleessa raayitii jechuudha. Ufii isaatiin gadi bu'a waan ta'eef gaalaarii keessatti kuni bilbilli keessan guutamuuf akka ajaa'ibatti karaa banaaf jechuudha. Kanaafuu maal gootu asirra dhuftanii okay gootu. Sanduuqa kana hunda raayitii keessaa balleessitanii jechuudha. Akka gaalaarii keessatti gadi hin buuneef. Akka gaalaarii keessatti immoo hayyama keessaniin ala ufuma isaatiin automaatika gadi bu'u yoo barbaadan akka keessatti raayitii gootanii sana booda okay tanarratti ni cuqaastu jechuudha. Isiniif galaami warri waayifaa fayyadamtanillee akkasumas kunoo asirratti ni cuqaastu jechuudha. Waayifaa namni fayyadamtan mee duuba deebi'een isin argisiisa. Akkuma beekamu kunoo asirratti warri waayifaa fayyadamtanillee kunoo asirratti ni argitan jechuudha. Kan gubbaa kun warra daataa fayyadamtaniif daataa moobaayilaa fayyadamtan. Kan jalaa kun immoo akkuma argitan kunoo when connected on waayifaa ka jedhu kana kan waayifaa walirratti connect godhamee jiru isa kana maal gootu irratti cuqaastu jechuudha. Isa kanallee bakka tokkotti guutuu ofirraa balleessitu. Amma kuni guutummaan guututti yeroon waayifaa shabakaa waayifaa hidhadhe jechuudha. Guutummaan guututti footoon as keessa jiru kuni gadi bu'aa jechuudha. Wanni namni naaf erge guutummaan guututti gaalaarii keessatti gadi bu'a. Kanaafuu kana hundaa raayitii keessaan balleessa jechuudha. Keessaa balleessitanii jechuudha. Hunda isaa okay gootu jechuudha. Hordoftoota kiyya hunda isaa raayitii keessaa balleessitu. Akka gaalaarii keessatti gadi hin buune akka gadi bu'u yoo barbaadan raayitii itti gootu jechuudha. Sana booda maal gootu bakka kana dhuftanii okay kana irratti cuqaastu. Ani amma guutuun guututti ofirraa hidheetiin jiraa jechuudha. Hordoftoota kiyya mee amma kallattii maan kan itti deebi'ee isin argisiisu jechuudha. Of duuba deebitu yeroo tokkoo fi eega of duuba deebitanii profaayiluma keessan jalatti deebitu fagoo hin dhattan ammallee maal asirraa bakka onlaayina dhuffatuuf private bakka jettu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda maaltu isiniif dhufa gubbaa kanarratti kun akkuma argitan last sun and online bakka jettu argattan jechuudha. Irratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda onlaayina keessan hiriyyaan keessan akka isin argu yoo barbaadan everyone ka jedhu irra kaayyattan jechuudha. Isiniif galaa miti namoonni isin lakkoofsa save godhatan kontaaktii keessatti save godhatan duwwaan akka isin argullee yoo barbaadanillee jechuudha. Namoota lakkoofsa keessan save godhatan fi kan hin godhatinillee adda addaan baastanii kaayyachuu dandeessan jechuudha. Kan tokkoffarraa akkuma isiniin jedhee yoo kaayyattan namni hundi isin argata. Guutumaan guututti onlaayina keessan dhuffatuuf jechuudha. Kunoo asirra kaayyattan nobody ka jedhu kanarra kaayyattan jechuudha. Isa kanallee nobody irra kaayyatanii maal gootu akka kanatti sanduuqa kana keessatti magariisa gootanii irraa deebitanii jechuudha. Sana booda xiyya kana tuttanii irraa deebitan jechuudha. Karaa duubatti irraa deebitu. Sana booda gara qabxii meeqatti darbinee jira? Karaa qabxii sadaffaatti darbinee jira. Qabxii sadaffaa irratti footoon profaayila irratti hidhanne karaa weetasaappitiin jechuudha. Namni akka hin argine yoo barbaanne asirratti ni tuutna. Kunoo asirratti profaayil footoo ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootan jechuudha. Sana booda namni hundinuu akka argu yoo barbaadan asirratti magareessitu jechuudha. Namni hundinuu akka hin argine yoo barbaadan gadi buutanii nobody ka jedhu kanarra kaayyatanii dhiiftanii jechuudha. Of duuba deebina ammallee karaa qabxii meeqattiin isin darbisa? Karaa qabxii
arfuffaattiin isin dabarsa jechuudha hiriyoota kiyya. Sana booda maal gootu namni tokkooyyuu akka garee guruppii keessa hayyama keenya malee nu hin galchine akkamitti godhanna jettanii kan na gaafatan kunoo asirra koota guruppii kan jedhu kanarra dhuftan yeroo tokkoof. Sana booda irratti cuqaastu namni tokko guruppii fedhe keessa hayyama keessaniin ala isin galchuu hin danda'u jechuudha. Kan tokkoffaa kanarra yoo kaatan namni hundinuu isin galcha jechuudha. Asirra yoo kaayattan kan lammaffaa my contacts ka jedhu kanarra yoo kaayattan namoota isin lakkoofsa isaanii kontaaktii keessan keessatti save godhatan duwwaatu isin galchuu danda'a jechuudha guruppii keessatti. Kan gadii kanarra yoo kaayattan kunoo asirratti my contact accept bakka jedhu kanarra yoo kaatan hayyama keessaniin ala namni tokko guruppii keessa isin galchuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu an amma kama gadii kanarraan kaa'ee itti dhiisaa jechuudha. Maaliif hayyama kiyyaan alatti namni tokko na galchuu hin danda'u jechuudha keessatti. Okay, fakkeenyaaf nama saniif yoo hayyama kennuu barbaadan amma fakkeenyaaf abbaa akka jiru kanaaf yoo hayyama kennuu barbaade fuula isaa dura sanduuqa jira, sanduuqa kana magareesse jechuudha. Gama gadiitti raa'itiin naa dhufa, raa'itii sanirratti cuqaasee hayyama kennuuf danda'a jechuudha. Hordoftoota kiyya qabxii isa macarrasha argeenya jira, qabxii shanaffaa jechuudha. Afuraffaallee isin argisiise. Amma maaltu nu hafe kan shanaffaa jechuudha isa macarrasha abaawoti keenya jala fakkeenyaaf weetasaappii keenya jala seenee mee uf duuba deebiin isin argisiisa. Fakkeenyaaf bakka abaawoti isa namni hedduun beekuu hin danda'u fakkeenyaaf. Okay, amma profaayilii keenya kana uf duuba deebinee jira. Profaayila keenya kana jala namni tokkolleen seenee waan profaayila keenya kana jala jiru wanta abaawoti keenya dhimma keenya wal qabatu dhimma profaayila keenya jala jiru wal qabatu guutummaan guututti namni tokkolleen akka hin ilaallee yoo barbaadan irra kaayatuu dandeessan. San godhatuuf jechuudha akkuma reefu sanitti deebitan jechuudha. Private ka jedhu irratti cuqaastanii sana booda kunoo akkuma argitan abaawoti jedha jechuudha. Jalatti immoo my contact ka jedhu kana irratti ni cuqaastu yeroo tokko. Sana booda abaawoti keenya jala seenee namni waan tokko akka hin arginellee yoo barbaadan nobody ka jedhu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof jechuudha. Sana booda akkanatti eega magariisa irratti godhatanii eenyumti fedheeyyuu hinciti keessan abaawoti keessan jala seenee baasuu hin danda'u jechuudha. Bifa kanaan weetasaappii keessan guutummaan guututti harkatti galfattanii sodaa takka malee itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Footoo fi viidiyooleen akka bilbila keessan keessatti gadi hin buune gootanii jechuudha. Bilbilli keessan akka hin guutamne bifa kanaan bilbila raamii xiqqaa qabullee yeroo dheeraa itti fayyadamuu dandeessaniin isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota baroomsin irraaf qopheeffadhelleen asumarratti kan raawwatu ta'a jechuudha. Obboleeyyan chaanaala Oromaan kanaaf haaraa taatan hundi keessan bakki kun yoo gurraachomtee jiraattee addeessaa subscribe godha. Mallattoo akka gurra namaa tana irratti ol baasuu hin dagatina. Yeroo kamiyyuu viidiyoon keenya akka kallattiin isin bira ga'uuf mallattoo akka gurra namaa kana irratti ol baasuu hin dagatina. Please viidiyoo kanallee like godhuu hin dagatina. Yoo isinitti tole hiriyoota keessanillee share godha. Gaafii barbaadan komentii jalatti barreessa. Waan isiniif hin galin viidiyoo kanarra waan isiniif hin galin komentii jalatti barreessa. Kallattiin viidiyoo irratti hojjedhe kan isiniif deebisu ta'a jechuudha. Chaanaala subscribe godhaatii guddisaan isiniin jedha. Waa baay'een isiniif harkaa qaba. Hamileen keessan hin jiru. Akkan hamilee godhadhee waan harkaa qabu hundaa isiniif fidu jechuudha. Subscribe godhaatii chaanaala kana guddisaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoo dabalataa kunoo keessan viidiyoo bakka jedhu tuttanii jechuudha. Chaanaala kana jala argatuu dandeessaniin isiniin jedha. Kanarraaf qopheeffadha. Asumarratti raawwata viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.